dhagaa xiqqishuu siiraa haa qabu. Hagan hundaala keessa hin deemtu. Barra ka inni gubaa kana keessa dhaabatu re'een gubaa dadhabdee bakka isin ciiftu garte. Wallahi mataa kana re'ee aduun matatti dhaabattee re'ee qorqorroo yala deemtee bakka waatti nyaattu jala ciifti laata. Ka re'een gubaan mataa re'ee ka gaafa qabu rifeensa qabu. Gubaa kana dadhabde ilmi namaa gubaa kana danda'e akkana re'ee tana wajjin deema laata. Re'ee bakka isin ciiftu gartee gubaa dadhabdee bara. Dhageeffadhu ilmoo re'ee kan jirtu tana wallahi laziim gubaa dadhabdeeti saaxinee kana yala seente amma tokko sani. Taaftaan godha koppiliin godha taaftaa hin irraanfatinaadha. Abshiir guyyaa tokko ni darbi. Amma inni kun ammoo sorry inni kun warri timiraa sa'aatiin hin geenye warra timiraatiin sa'aatii tokko guututu hafaaf ammaa achillee jechuudha. Ibidda kana keessa subhaanallah sa'a tokkotu hafaaf galuudhaaf warra amma timira dalagaa jiru nan beekaa tokkotu hafaaf inni kunoo ka dhagaa keessa deemu kun maalidha? Warri gaalaa iddootti murteessaa ka amma galullee ni jira kasa lamma kuni qeerraa fagaatee jira gaalli kun. Ganaa wayita inni walitti raree dhagaa keessaa buusee mataa garanaa wali qabee laftoo amma garuu gaalli dhugaatiif ni gala bishaan ani hubadhee saba koo abshiir habiibi. Amma kuni galchuudhaaf kunillee gaala kana gadi kaasee jira jechuudha amma gara qe'ee. Yoo gaala kana subhaanallah abbama raffi dandeessit bar wayita bakka takkatti inni ijjata ilmi namaa afur ijjata wallaahi laziim afur. Kuni akkasi mee kunoo abboo kun bakka bareeda galaa jiru akkam mee kuni mana bareeda bira galaa jiru abboo. Kakafilaati manni kun kakafilaati malee kaisaa asii miti nan beeka kaisaa keemaa wayita akkana yookaan gara garanaa malee ija keemaadha dhageeffadhu kakkee keemaadha abboo harkaa akka bisheer godhimee bakka ijoolleen ta'e nagaltu laaltanii waan jarri dalaitu laaltanii kuni keemaadha amma kun mana arabaati kunuu araba harka qalleessa wayiiti bara araba sitti hin fakkaatu tuni baduma wayiiti inni akkasittu mana dhagaa tana keessa galaa inni keemaa kana kan fayyaaf hin qabne gubaa kana keessa kayoo keessa seente dafki mataa miti hudduun si keessa yaa'u kana keessa galti ijoolleen ta'e kun achi gala mee kun yoo kakanaa galchaan jiru wallahi kakanaa namichi arabtichi lola yoo ani hin galchin jedhaarree kun dheechisaa jira laal hanga sa'aatii 5 malee 5 malee hin galchin siin jedhaami saaladdiin saa meeqa galchitati okay taaftaa godhaa koppiliin godhaa hin dhaga'u dhageeffadha amma reedduun kun sa'aatii 5tti galcha kun amma galchuuf hin deemu laal ganaadha takka isa kanaa ganaadha amma ka kanaa kun galchee jira laal kun galchee nyaata kenneefii jira laal dhageeffadhu nyaata jalatti darbee amma aga sa'aatii muraasaa hin rafa bar waan ajaa'ibaatu taaftaa godhaa koppiliin godhaa fakkaatii kana kuma dhibbaan gahamee kun galchi amma tokko okay inni kuni amma ismareef isanii kaisaa inni as keessa jiru kunoo maal dalagaa jira kun immoo gaara keessa oofaa jira re'een gaara harkaa yaate na fakkaatte galutti hin jirtu biyya nyaattu isin lafatu naannoo kam isinatti fakkaate naannoon kuni olaa liibii seenuu eegalte amma achi hojiin biyya arabaa kamiyyuu keessatti wanti gaddeebi'u tokko abadan jiru laal hojiira qaaniin hin jiru amma ijoolleen teenya wanti isaan dhoyfatanii akkas jedhanii piraabeetii hin jiru piraabeetiin amma achi dirretti ol baaneen hundi keenyayyuu laabiin doomne wallaahi lazima amma geema qaban geema kiyya kana rabbi kakadhe shabkiree keessatti taphachuuf deemaa jiran seenaa godhuudhaaf deemaa jira itinaa jawwaalarra kaayatan kana shabkiree keessa dhaabee shabkiree keessatti geema taphachuuf deemaan dhageeffadhu wallaahi hin qaanfatina re'ee shabkiree keessatti liibii seena bakka gartanitti jechuudha hin qaanfatina wallaahi lazima dhageeffadha carraa kenneefi ni kennaaf rakkoo takka qabu amma dhageeffadha orma sirri jiru kana fooloodhaa godhaadha hojii mana baaneeni bakka hin filannu mana arabaa keessa deemnee magaalaa gallee teenyee shortaan qabdee hudduu qullaa biyyatti nama darbuurra yoom taphatta geemii dhiyeenya qabadhee jira geemii tana dura qabadhe guyyaa heddurra oolee taphni dhiyeessa hedduun beeksifamnee gaafsan gargaarsa illee jira tapha nama 7 moo nama 8 illee jira kiras xaxamee jira namni dhufee nan tabsiisa dhageeffadha geema qabachuudhaaf deemaa jira osoo akka ijoollee biyya arabaatitti qabadhillee ni taphanna garuu an qabachuudhaaf hin deemaa ila walumaa galatti amma bilaalaa waan ijoolleen ta'e dalagdi kana jechuun adda hamilee walitti horra nuti laal ijoollee biyya arabaa kaleessa waan dalagdu kana yoo re'een biraa madhattu fiidee biraa duubatti arteeti hello bar istiraa dalaga istiraan kamaa dabaleessu gaala dalaga jedhi miila keetti garsiisi miila kee qaqamaa jeesan itti garsiisi yoo miila keessa waliin sin jaalan
yoo harka keessa waliin si jaalanne rabbi ka kadhe samitti dha'ee biloo kibiraatiif haadha yoo beete haadha ilmaan keetii haa taatu. Dubartiin hadha bakka ati akkasitti gubattee dalaytutti siin deeggarre. Dubartiin hadha yaa habiibii kee siin hin jenne boqonnaa siin kennine maanaan bilbilin maa akkas hin taane si'ii dabqee gale si'ii gubate kana maaliif akkas hin ta'in siin jettu maali hojii kanaa dalayda rabbi